Live ilma bante dhaabbadhaa uummata keenya laa wannan siree jedhu kan sitti miti gala beekumsa isa ta'u wallaaluma asli mana barattee ati nasriin hin jiru miidiyaan sikkoo mandoo na bira dhuftee mana koo dhuftee akkuma durii sana dhuftee mana live bantee kun waan musammaa bira jira ragaa inni sikkoo mandoo ittiin xiqqeesse tokko naa fida bira jira osoo jette morma kiyya sii kennaan toddi na kaatee na qabin morma kiyya akkana sii kennee wallahi na qalisiin jedha na beektaa mala koo singale hinjiru kana beektaao ijoollee sikkoo mandoo dhaabbadhaa hin jenne yoo jedhe ta'e gara fuulduraattis biyya tokko jirra ragaa qofa naa qabadhaa kottaa jettee dubbii kana ijoollee sikkoo mandoo narraa fixuutuu dandeessu callifte ka jedhuun garaan si komate maalan si dossala namni kanuma naan jedhe lola wales maa asli okay koo yaadatti tarta akka dubbiin jaraa bulleen deebisaafi lola keessa kanarratti dhufee maaltu ture beektaa osoo nama tokkoon gaafatiin gastii ati jirtu seene awwaan calliseef jechuudha ifidensii hojiin callisa beektaa mubee atillee na komachuu haqararraa qabda tikikkilne ani mana ati jirtu mana mucaa abdii jedhanii seenee mubeetiin jedhe waan kana keessa harkas baafadhu miilas baafadhu lukas baafadhu dhoqqee kana qaama guutuun itti tarte qaama guutuu keessaa baafadhu siin jedhe tole keessaa baafadhaa naan jette addaan deemne yoo an araarsoo fa'aa bira dhaqeetiin achi as deebi'u ati ammallee itti deebitee bukeessaa jirta mana wayii haara ijaarte laxxafuuf jedhani bakka mucaan kun na dhagayaan jiru maal godhaa bilaashatti asii qabeetiniin booda ijoolleen natti gara galtee dimti goorillaan jedhan kun hambaa reedii na godhatti jedhee achuma rafaan kiyya walitti qabadhe dhiise si harka qabu jedhan wallaahi karma maqaara asli ifamana badasi tajau infoto asli mali masala mali beta media kana rata ka fede haga fede yoo duulame ati jechuun yebasabbasa nama waa tokko media kana irratti arraba tokko sudaan dadhabaafi bar jechuun ke jara qabu dadhaba si dadhabe amma bakka ana dhaabataan jiru waan jiru dhiise mubaarak dhaabataan jiru ka macarrashaa lihenno karaa keessatti numaatti karaa keessatti maati jedhe dubbii asii kun waa lamaan xumuramaatiin jedhe jaarsummaan hin xumuramu soorii jettee harkaa bahuu hin dandeetta yookaan dubbii wal qaxxalaa deemaatiin jedhe bilbilaan uyyuu si bilbile jaarsummaa qabnaatiin aan jennaan si galee miti kanaafi soorii jedhiin itiniin mee takkittiin tinfisitti hayitu hin jedhe anammallee ijoollee maqaa arsiitiin si arrabsitu sirraa buusuu hin danda'an abbaan fere haa ijaaruu akka feetti olaa ijaartu walaa gararaafoo jettaa usmiyya jettaa araarsoo hafarsoo jettaa everything dhalotaati koomandoo kasitti roon surraa dhogguu danda'a garuu maaltu jira beektaa amma ina waan ani isin jala taa'ee hubadhe tokko jira akka itti ani mas'uulummaa fudhanne oromoo guutuyyuu sirraa qabuu hin danda'a chiloota maalin jikkoo hin qabuu hin danda'a nama ina maaltu jira beektaa mube situuyyuu yoo tasa yookiin miseejii wayii erge viidiyoo wayii erge miira keessa galee dhufe ashmuuriin nama tuqa ashmuurii kana anillee ubseeya kunillee ubseeya si galaami anamma waa yeroo baay'ee deebitee guyyaa dhufee maal sin jedhe viidiyoon kee waraabame naa ergama jennaan anatu ebaluun hiriyyaan kee kana jedheen obboleessa yoo fakkee ammeen birata keessa furanne anaaf yoo taate amma booda dhaabii sin jedhe si biraa baay'ee si galamiti. waan sani itti fufinatri si dhiise laayiviin kiyya maal akka ta'e hin beeku wannaa hidhaara osoo isinitti iyyee carraa naa kennaa jedhu hundaafuu amma dhagamam sagaleen kiyya akka gaarii jirta sagaleen kee fuulli maal akka ta'e beektanii jara kenna ila waa dhugamaa walitti himnee fuulduraaf iyyuu waa haa kaayan amma reefu sikkoo mandoo maali waan jedhamu kaasaa turtan mubaaraka amma dhiyoo kan ijoollee Harargeetiin wallole ijoollee Arsiitiin wallole namoota dhuunfaatiin wallole diyaasporaa wallole kaaniin wallole wanti akkana ammoo sirrii miti namni yoo nama tuqellee namni waan wayi bakka itti dubbatu qaba akka itti dubbatu qaba yeroo waa deebisan qaban dhugaa dubbatuuf riili mubaarakan si jaaladha si kabaja garuu mubaarak immaan mataan isaatu akka waan kana dhiisuuf itti malee jibbaa isaatiif amneenyaaf himi mubaarak immaan mataan isaatu ajandaa jaalata yoo dhugaa dubbatu taate jecha riili yiwaddaal bakka girrigirri kana waan wayi yoo dhufe namni girrigirriin jaalanne yoo garii mataa maree jalaa gora waan wayi yoo garii ammoo iyyuu akka amma tireefu jette kana soori jedhee keessa amma wallahi dhugama reedi aadam nama girrigirri danda'u miti gaafa karaa dhufee waan hin taane dubbatu dhufee dhiifama naa godhaa jedhee keessaa gala ani gaafa karaa nama girrigirri fedhuu miti dhufanii daa'ima kiyyaaf jaartitti yarrasinaan aaree lole borumtaa san dhufee viidiyoo dalagee an ajandaa kana dhaabee jira keessa hin jiru jedhe keessaa gala
Mubaarak maaf waan kana godhe? Gaafii kana akka inni naa deebisu barbaada. Afaan isaa irraa maaliif waan kana godhee hin dhaabne waan kana? Inni nama hojii qabu sa'aatii garii jaartii teetii kennu, sa'aatii garii daa'ima keetii kennu, sa'aatii kan geemee dhufteeffannii godhu. Maaliif ajandaa fi girgirri yeroo kee ofirraa gubda? Tokko lammaffaa ammoo sikkoo mandoo irraa aslii fi nasritti aananiitiin na himatanii kan jettuuf namni sikkoo mandoo si ta'e, nasrii ta'e, aslii ta'e abbaan barbaade waan fedhe yoo jedhe uummata kana maqaa dha'e afaan ofii qofa xureeffata malee uummanni uummata xuraa'uu miti uummata xureessanii illee miti. Siigalee sikkoo mandoo qofaa miti. Maccaaf tuulamallee yoo ta'e, harargeellee yoo ta'e, eenyuunillee yoo ta'e uummanni akka uummataatti kabajamaadha. Yoo uummata tokko xiqqeessite waan xiqqaataa ta'eef namni uummata xiqqeessa malee uummanni xiqqaataan Oromoo keessa hin jiru. Kun riiliidha. Abukaatoo uummata kanaa ta'a kan jedhu ammoo nama ajandaa barbaadu. Siigalee har'a Arsiin miidhamaa jira, uummanni dhumaa jira, deeggarsa guuri osoo jetteeni abadan bakka deeggarsaan dhufu. Birrii kennu jette birriin kennu. Gaafa gandi kee arrabsame jette garuu hundinuu fiigee dhufa. Wanti akkasii kun faashin akkanaa yeroo dheeraa argine. Tokko lammaffaa asli reefu mubee abbaa miskiinaa jedhanii nullee si waliin taa'aa bulaa jedhan. Ani bar dhugaa dubbatuuf namni kamuu kireeditii ofii dubbatuun nama jibbisiisa. Ammoo osoo asliilleen atilleen eegalin tiktookii irra nama deeggarsa eegal. Siigalee tokko lammaffaa deeggarsa adda godhamaa jiru kun yoo dhugaa walitti himnate chaayinaa qallabaarra malee Oromoo gargaaraarra jettan malee Oromoo gargaaraan jirtanii bar chaayinaa gargaaraa jirtanii. Birrii doolaara Oromoo irraa doolaara birrii isin guurtan miiliyoona 3 yoo ta'e bar miiliyoona 1.5 yookiin ammoo miiliyoona 1.6 chaayinaa kennaartanii bar. Chaayinaa qallabaa Oromoo gargaaraarra jedhanii wal goomsu kun sirrii miti. Anama hin cadhisa malee deeggarsa isin karaa giiftiitiin guurtan kana tasumallee natti hin tolu. Gaafa dhengadda uummata wal kootu naan jette Mubaarak si kabajjee dhufe qoccee taa'ee dhageeffataa ture. Ammoo dastanyaa jedhelloo. Kana dura deeggarsa yeroo gurrunu akkaawuntii raayyaa fa'aa haa ta'u, akkaawuntii ustaaz ibsaa fa'aa haa ta'u, akkaawuntii finnee dhufnee namni rabbii sodaatu. Haa Oromoon si jajatuuf leenca darboo osoo hin taane, haa uummanni goota keenya siin jedhuuf leenca darboo osoo hin taane, rabbiif jecha, Oromummaaf jecha nama gargaarta taanaan kinoo akkaawuntiin kana kanarra galchii risiitii keessaan nu ergii jedha akkasii uummata gargaarsaa ture. Har'a tiktookii birrii miiliyoona 3 guuraa, Oromoo miiliyoona 3 guurra jedhanii tiktookii irratti haasa'uun eeyibiidha. Sirrii miti. Haa ta'u quuqamuma sabaa qabuuf namni yeroo tokko dogongoruu danda'a. Garuu waggaa waggaatti taa'anii giiftii chaayinaa qallabaa Oromoo uummata silaa miskiina nyaachisuu qaban chaayinaa nyaachisaa akka jabdiititti illee ilaaluun sirrii miti. Hundi keenya miidiyaa kanarratti qooda qabna. Yoo goone ani waggaa 3 Oromoo jedhe taanaan Oromoo irraa kireediitti takka eeggatu hin qabu. Gaafa na raggatanillee na raggatan maaliif uummata kanatu miiliyoona 60. Miiliyoona 60 keessa ilaalcha miiliyoona 60tu jira. Uummanni kun miidiyaa ka fayyadamu miiliyoona 5 yoo ta'e nama miiliyoona 5tu jira ilaalcha miiliyoona 5tu jira. Mubee kiyya aslii kiyya. Namni miiliyoona 5 na hajajatu yoo jette situ gowwaa dhugaa sitti ba'a. Namni miiliyoona 5 na hafaarsoo yoo jette aychaalin bafeessum. Godhullee danda'u. Asliin masjiidatti galee mubee kiyya jedhu buleessoo miira keessaa bahi. Ati gizee gara kiyya keessatti dhiigatti danfa. Haa dubbiin naamni ooftuufi bara aslii gatti dabale. Kanaaf dhugama isinitti himaa. Wallaahi billaahi. Hundi keenya wantummaan Mubaarak bichaalleen halkan guutuu taa'ee Oromoo kadhataa buluuf hin jiru. Gaafa Oromoo gargaartan kutaa fedhaa ta'u asliillee waama, maakiillee waama, Mubaarakiillee waama, anallee waama. Gaafa tokko mana kiyya yoo godhame, gaafa tokko mana Mubaarakiitti haa godhamu. Gaafa deeggarsa Jimmaa mana Nasriitti godha. Gaafa deeggarsa Arsii mana Mubaarakiitti godha. Gaafa deeggarsa Harargee ammoo mana Asliitti godha. እንደዛ ነው የሚያምሩ ኦሮሞማለን አከዚ በርባዳ ናሙማለን አከዚ በሬ ዮ ሙባረክ መቆፈለተ ይላል ኦሮሞንቱኒ ጋፋ ፐርሰንቲ ሰገልተ ቢሰገል ሲፋርሲቴ ዲባፍቶ ቆሞ ሲያረፍሲት ሜንታሊቲ ሐዋሳ ኦፊ ቤኩን ድርቀም ኢላልቸ ሐዋሳ ኬሳባቴ ቤኩን ድርቀም ኡመን ከነ ሀገ ሲፋርሱ ጫሊ ሀገ ሲአረፍሱ ጫል አዳዮ ሲከን ቦሩ ሲያቅሲ አረዮ ሲያ ቦሩ አሲስ ሲገልተ ኬሳባት ከናፍ ወሉማ ገለት Mubarak sih jedhamu xiqqeessee okay kalaas daqiiqa ta'e maal gooreen xiqqeessee baatee wanti dabalu wanti hir'isu hin jiru ani yoo jimmaan arrabse jimmarraa wanti hir'isu wanti dabalu hin jiru jimmaan lafa qabdi nama qabdi ummata qabdi nama qabdi asli miit godhi yaase nama qabdi waa hunda qabdi wanti an ummata kanarraa haa goolabu kanaaf ani Mubarak maaliif arsii xiqqeessuullee hin danda'u arsiillee xiqqaataa miti. Nasriin jimmaan xiqqeessedhee Mubarak na waliin yeroo gubuu hin danda'u na waliin tagaafachuu hin danda'u. Sababni illee jimma xiqqaataa miti. Ummata kabajamaa ummata beekaadha. Kanaaf maannim aywokkilum eenyullee eenyuun bakka hin bu'u. Ajandaa yoo barbaade namni kamuu ajandaa barbaade bocatee ittiin bahuu danda'a.
angaafa gadi ba'ee ganda namaatu anatu xiqqaata malee gandi sun xiqqaataa miti. Mubaarak yoo arsii xiqqeessee jiraate Mubaaraktu xiqqaataadha malee arsiin xiqqaataadha. Kana namni kamuu akkasitti hubatu qaba. Abukaatoo tiktokii irraa funyaanin nu haa ba'u. Goonni tiktokii irraa gootummaan lolee ajjeesee adamsee akka dhiiraatti qawwee hidhatee bosona seenuudha malee goonni tiktokii irratti eenyullee gootaa miti miidiyaa irratti. Haasa'uun gootummaa nama godhan beeku. Dhukaasutu gootummaa. Lolanii akka dhiiraa yookaan kufuu yookaan kuffisu dhiitummaa. Kanaaf gootummaa tiktokii kana dhiisa. Namni intarteementii dandeettu, ka qoosaa dandeettu qoosaa, ka amantii barsiisuu dandeettu amantii, ka geemii taphattu geemii, ka ammallee aartii dandeettu sirba akka fakkeenyaaf mana ibsa abbaa jaalalaatti godhamu san namni sirba danda'u, namni shubbisa danda'u achi wal ga'ee galabaxamaa buluudha. Akka gaafa takkafa sakkartee duubaan kuftee wal galabaxamtee sanii jechuudha. Haga eegeen kee banamu caffaruudha achitti sii galee. Kanaaf serious doctor. Kanaaf kijiba miidiyaa dhiisa. Gootummaan miidiyaa irraa hin jiru. Qabsoon miidiyaa irraa hin jiru. Abukaatoon gandummaa miidiyaa irraa hin jiru. Gandi keenya hunduu kabajama. Oromoon hunduu kabajama. Mubaarak Adaraa waan tokko sitti dhaamaa. Sitti illee nima warroota as jala taa'ee dhageeffataa jirutti illee nima. Yoo uf dandeettan iraasachuun chaalunnaa inda ahiyyaatu argaagatu. Abbaan barbaadan haga barbaadan wodhiita dhuunfaa keessanitti. Garuu maqaa gandaatii fi maqaa amantii hin fayyadamina. Yoo dandeessan ammoo namni ummanni isin hordofu, namni beekamtii qabdan, namni hawaasni hedduun isin hordofu, namni ufafotti isin laalu ammoo waan wahii soorii jedhaatiin waan wahii soorii jedhaatiin goolaba akkuma asliin jedhan waan wahii yookiin ammoo soorii yuun jedhu yoo jettan cadhisaatumaan guyyaa lama sadii ajandaa san cufaa toopikii biraa banaa ofeetan geemii taphadhaa feetan sagantaa wahii fidaa yookiin waan wahii godhaatumaan bayoonni nagar kabaraa dirgu kawulee kan bwaalaa yirrasaal ajandaa qo'aan feete guyyaa lama booda hin bad yoo namni qabbaneessuu barbaade yoo namni qabbaneessuu hin barbaanne namni kenna irra caalaan isaa kirees jedha ji'a tokkollee hin deemu dhaaba atillee nasraalleen obsisha eenyuun ibsi geemo eenyullee hafarsaallee aqumu atillee jimmaan bakka hin buutu jarrillee arsii bakka hin buutu nasraalleen harargee bakka hin buutu oromollee anillee atillee eenyullee bakka hin buutu aqumu sittaqoomu hin daggillasab yoo dhaabdanillee akka nama dhuunfaatti dhaabaa goolabee jira doktor isiniif ergaa qaba doktor asliidhaaf doktor aslii wallaahi rabbiin sittaa ta'u jaarsummaa oromoo takka keessan seenin kana booda miidiyaa irratti feetu seenaa ta'e waliin taphadhu feetu ammoo tiktookii magirrisaa kana iyyuu dhiisii yuutuub siraa sheerin naa ragillaalleen isa turre faayidaa namaa qabanne jaarsummaa abbaan fedhe gandaan wal dhabee amantii wal dhabee hin seenin maaliif yoo atiin tokkichi seente si duubaan nama 3,500 seera aadaan jaarsummaa ammoo baratamaa dhufa ummanni ammoo wal fixaa deema attigbaabata ineem algabaabatim antim attigbaa anaafatu yoo keessaa baane wanti kun hin dhaabate mubaarakatillee boru hadda nama wal dhabde malee boru nama biraa wal dhabillee araarsuu dhaquu dandeenya ati yoo dhaqxe si duukaa nama 4,500 dhaqa jaarsummaan miidiyaa aadaa ta'aa dhufu aquman ta'e taalentii qabaatta taanaan dandeettii qabda taanaan karaa feete ummata gowaarsi karaa feeteen hojjedhu waa'ee deeggarsaatiin wal qabatee wanti mubaarak qofti kophaa xaaruuf hin jiru har'a mana mubaarak yoo ta'e boru ana nawaama an tiktookii irra hin jiru laayivii irra hin jiru garuu bakka feetanitti bakka ani hin jirretti deeggarsaaf si barbaada nasri kootaadha asliin na bira ta'aa atillee na bira ta'e mana kiyyallee bannee teenne waliin guurra wanti namni tokko qofa dararamuuf hin jiru yoo atillee anillee nu hunduu deebii miidiyaatti amma fixadheera alaatti deebii ay yaani kee naa ta'a mube amma fudhatte moo amma rakkoon kee mube maali beekta fudhadheera ani jecha nasrii dhibbatti fudhadheera nagaan barbaada piis noon falligoo ani yoo akka carraa ta'e kunoo bakka utuu nasriin hin deemin hiriyaa kiyya bara dheeraati utuu nasriin hin deemne silaas liyaa wal bira jirra yoo akka carraa waraannan isin hidhachiise wayii jiraate an silaa nama hidhachiisuu hin beeku hiikkadha isin jira waraanichi wallaahi doktor waana argaa gruupii jira naa bilbili waliin haasofna yeroo dhaabate ani sikijibeessu ta'an bahu siin jedhamuun mala garuu hin jiru aski aman dhibbatti hin jiru wallaahi nam tokko asli dhaggeeffadhu yoo mana kootti naman barbaada ammayyuu namni wayii ta'e isa mana kootti raggannaan deemi anuu raggaxuun barbaada mana kee bani mana keetti raggannan jedhe wallaahi aziim akkasumaan daarektiin haasa'a malee isa dhossanii asli maaliifannee nama hin ijaarre beektaa dhaggeeffadhu wanta nama hin ijaarree fi nama jiileeraan wama biraa irratti nama jiileeyyi nama tokkoonan nama hunda fakkeessaa dhiifa manaa godhe amala koo keessa dhageesse nama tokkoonan madaala nam tokko yoo sii jiinse koo fakkeenyaaf atamma
nama tokkoon waan ta'e ittiin ta'ee dabalte echitee ittiin ta'e naani asliin koo gaaf tokko kana naan jedhee ture yookiin waan ta'e wayii jedhame lafaa ka'ee iyyuu namni waan ragaa wayii hin qabne sagalee nu ergee addaa ookii argiteetta diraamaa tokko sagalee mubaaraktu jira dama kuma lama fidaa isa dur ijoolleen shaashii hidhattee minaamin viidiyoo dubartii jedhattee dubartiin feesbuuk irratti walitti dhuulaan ture isatu dhufe nama kuma lama fidaa waan akka sagalee yallam an maraatu miti sagalee kana namaa dhiisu bilbilaan yeroo namaa naasa'u namni firii ta'e itti naasa'u yoo jiraate sii bakka kanuma malee namni danuu nuun jiru as keessa soota jechuudha iccitii wayii namni wajjin qabus hin jiru iccitii wayis qabaachuun barbaadu kanaafi isuma dhuguma isuma la ijoolli as jirtu ta'a deeggartoonni koo yookiin asii jala jirtu yookiin asii jala jirtu please yoo an nam tokko gadi baa arrabsaa siniin jedhe nan satarina naman waan akka hartu wal sataruun hin barbaachisu kijibaa narraan kaayina nan satarina garuu tokko dogoggoratan isin oofaa jira namoonni an dhaqaati nama arrabsaa jedhee isin erge yoo jiraattan dogoggoratan si erge boollattan si erge dhugaan sitti maal boollattan si ergaadha asli caala namni waan arrabsini kun adda sheeka qulqulluu ta'e taa'ee rabbi isaa toobate already sheeka qulqulluu ta'e nama gorsaa asli jechuun immoo arraba namatti tolu wayii nama qabbaneessu wayii nama arrabsaa fakkeenyaa daarii deemuu beeku buqqisee si keessaa arrabsa miti hima buqqisee si keessaa arrabsa kanaaf yoo jiraattan hiikkadhaa ilmaan oromoo guutuun obbolaa keessanii wal kijibuun hin taatu oromoon gara tokkummaatti akka inni deemu barbaada keessaan immoo waliin wal ijaarree deemaa oromoo dhiigaa dhaqii kutaa si arrabsi kutaa harargee arrabsi jechuun ana biratti dhaqii oromoo dhiigi jechuudha ati immoo barteeti laa akkamitti na ergite jechuu qabda isuma dhuguma nuu qaatanii duula baddu wallaahi banaanatti dogoggora dhaqii ilmoo oromoo tokko yookiin ta'a tokko arrabsi jedhee yoon si ergee jiraadhe dogoggorteetta boollattan si erge dhugaan sitti hima tokko isa kana gara kiyyaan immoo hiikkadhu ummata hiikkadhu masaraa koo hiikkadhu maal jettani qoy yaadan fuudha hiikkadhu masaraa koo yoo isin hiikkadhu jettani